Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan wiixata biitootee 34 bara 2014 reediyoo keenya qilleensaa fi intarneetiin bakka garaagaraa irraa kan dhaggeeffattan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nageenyi keenya bakka jirtan isin haa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo har'a qophii hundee hin qabne. Bakka qophii hundee qophii addaa kan seenaa weellistuu Almaas Tafarraa irratti qophaa'ee isiniif dhiyeessina. Qophii fayyaa keessaa immoo waa'ee qalbii cabuu fi miidhaa isin irra xiyyeeffatan qabna. Kan isin keessummachiistu seenaa Mul'ataa Dirree amma garuu oduutiin isin dabarsa. Akka mooltan oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isinitti himaa an oduu kan isiniif himuu Lalisee Wadaajooti. Dursa matoota oduu qabnu keessaa dhaloonni qubee kitaabota seenaaf ogbarruu Oromoo 5 maxxansiisanii eebbisiisan Oromoo Sappoorti Guruup Awustiraaliyaa sanbata galgala sagantaa madda galii argamsiisu godhee waldaan qorannoo Oromoo waan Oromoo karaa sirrii ta'een uummataan haa geenyu jedha. Xayyaara Maaleeshiyaa namoota 239 fudhatee bade barbaaduun itti fufee ammallee wanti argame hin jiru. Amma oduu bal'inaan. Dhaloonni qubee kitaabota seenaaf ogbarruu Oromoo 5 maxxansiisanii eebbisiisuun isaanii dhaga'ame. Maddi keenya Adaamaarraa akka nuuf gabaasetti kitaabota dhaloota qubeen barreeffaman kunneen magaalaa Adaamaa keessatti bitootessa 22 bara 2014 eebbifamanii uummataaf dhiyaatanii jiru. Kitaabota kunneen keessaa tokko kitaaba Hiiree Galgalaa jedhamu kan barreessituu Hawwii Gonfaa Dabalaan barreeffame kitaaba asoosama seenaaf eenyummaa Oromoo wal qabatee ta'uun beekameera. Akkasumas Yoomiyyuu Mul'ataa Kitil kitaaba maqaansaa Du'a Gurraacha jedhamu barreessee jira. Jamaal Kadir Nabii kitaaba Du'a moo Jireenya Abbaa moo Biyya kan jedhu kan barreessee dhiyeesse yoo ta'u, Magarsaa Qilxuu immoo kitaaba seenaa Oromoo afaaniif eenyummaa waliin wal qabate barreessee jira. Kana malees Abrahaam Tasammaa immoo kitaaba maqaansaa Du'a Laga Abbayyaa jedhu afaan biraarraa gara afaan Oromootti hiikee dubbistoota Oromoof akka dhiyeesse gabaasaan keenya ibsee jira. Waldaan qorannoo Oromoo kora walakkaa waggaa bitootessa 29 bara 2014 Ameerikaatti taa'uuf akka jiru beeksise. Kora kanarratti mata duree waan Oromoo karaa sirrii ta'een uummata Oromoon gahuu jedhu jalatti qorannoon garaagaraa akka dhihaatu pireezidaantiin waldichaa Dr. Ibrahim Elemoo beeksisan. Dassuu Duulaa dabalata qaba. Waldaan qorannoo Oromoo waggaa 27 dura seenaa Oromoo qoratee ifa baasuudhaa fi uummata Oromoof sagalee ta'uudhaafidha kan inni Oromootaan hundeeffame. Waldaan kun waggaatti yeroo lamas walga'ee bu'aa qorannoo isaa fi dhimma Oromoo irratti marii ta'a. Kora walakkaa waggaa bara kana guyyaa 2 magaalaa Chikaagootti godhamuudhaaf deemu kanarratti dhimmoonni adda addaa irratti ka'anii dubbachuudhaaf qophii xumurreerraa jedhani pireezidantii waldichaa Dr. Ibrahim Elemoo. Waan jaarma hawaasaa waan akka fayyaa irratti waan xiyyeeffatu kanuufi hedduun waraqaa qorannoo dhiyeeffachuudhaaf qophiidha. Walga'ii kanarratti Oromootaa fi namoonni biroon Kanaadaa, USA, Ameerikaa fi biyya keessaatti irratti hirmaatu. Qorannoon adda addaa ni dhiyaata. Dr. Wishel Frawzer kan jedhamtu hospitaala Minnesota keessa jiru Hennepin County Medical Center kan jedhamu irraati. Adde Obseen immoo Dr. Beenyan Qabeenya Dhugaasaa, obbo Miidhan Waaqoo, obbo Kadiroo Elemoolleen akkasuma obbo Tesfaayee Kumsaa, Dr. Mararaa Guddinaa fi Dr. Bayyene Petros kan namoota bu'aa saba Oromootiif qorannoo Oromootiif godhan nama Oromootiif ammoo fakkii warra ta'uu danda'an jennee yaadneessaa nama tokko lama akka dhufanii isaan haasawa baniinsa godhan carraa kennuuf jechuudha. Kora waldaa qorannoo Oromoo kana milkeessuudhaaf Oromootaaf dhaamsa kana dabarfataniiru Dr. Ibrahim. Keessattuu namni naannoo Chicaagoo, naannoo Ohio, Kentucky, Michigan, Indiana, Wisconsin, akkasumas Minnesota irraa, Kaabirallee irraa namni dhufuu danda'u konferensii keenya dhufee akka irratti
qooda fudhachuun akka irratti hirmaatan gaaffii akka isaan gaafachuu danda'an hawaasa Oromoo Chikaagoo kan aadaa jedhanii qophii guddaatu deemaa jira. Waamicha dabarsinaa. Oromoo Sappoorti Group Awustiraaliyaan sanbata darbe magaalaa Awustiraaliyaa Meelboorni keessatti sagantaa madda galii maddisiisu qopheessatti akka milkaa'e beeksise. Dura taa'aan waldichaa obbo Maaramaa Quufii akka nuuf himanitti akeekni sagantichaa dhiittaa mirga namummaa Oromiyaa keessatti gahaa jiru gara Jineevaa nama deemee dhugaa ba'uuf baasii barbaachisu walitti qabuudha. Bal'ina isaaf dhaabasawaaf jira. Obbo Maaramaa Quufii haala sochii kan ilaalchisanii akka nuuf ibsanitti sagantaan kun haala gaariidhaan milkaa'eera. Qophiin irraa baay'ee gammachiisaa ture, akka eegametti geggeeffameera. Namooti sa'aatiidhaan dhufanii warri akka gaariitti dhufanii illee gammachuudhaan irratti hirmaatanii horii illee buusanii geggeessa kanaatiif kan oolmaa wanta kanaaf kan oolu. Sanaafiyyuu gammachuma guddaadha jechuudha. Deeggarsa qabeessa agarsiisanii hawaasi Oromoo illee kan OSG qofatu hin ta'in waldaan hawaasa Oromoo illee gammachuu qabu ibsateera. Warri jaarmoleen adda addaa kan namoomaa ala jiran illee deeggarsa qaban agarsiisaniiru kanarratti hamma dhumaatti waliin dhaabatanii hojjechuudhaaf dhimma kana saaxil baasuudhaaf waliin dhaabatan waadaa seenanii jiru jechuudha. Sagantaan kun kan qophaa'e madda galii maddisiisuudhaaf akkasumas nam tokko waa'ee dhiittaa mirga namoomaa biyya Oromiyaa keessatti gahaa jiru Jenevaatti deemee akka ragaa ba'uuf kan qophaa'edha. Kaayyoon galii maddisiisuu warraa kun Oromiyaa Sappoort Group Awustiraaliyaadha kan qophii kana qopheessaa jiru. Galiin isaa sun dhiittaa mirga namoomaa biyyattii sana keessatti mul'ataa jiru. Biyya Impaayera Itoophiyaa sana keessatti mul'ataa jiru sana keessattuu saba Oromoo irratti addatti kan geessifamaa jiru. Saboota cunqurfamaa akka Oromoo irratti saboota cunqurfamoo irratti waan geessifamaa jiru sana biyyoota addunyaa irratti saaxil baasuu carraa argameenii amma Jenevaatti namni tokko bakka bu'ee kan dhaqu taasifameera. Hiree arganne sanaatiin akka inni dhaga'amu amma danda'utti gochuudha. Isa dhokataa kana ifa baasuudha jechuudha. Sagantaa kanarratti uummati argame hundi fedhiidhaaf jaalalaan gumaacha kan gumaache yoo ta'u kanneen deeggarsa godhanis hedduudha. Akkasumas waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa gargaarsa kan godhe yoo ta'u obbo Yaadataa Sabaa dura ta'a waldaa hawaasa Oromoo achirratti argamanii haasaa dhageessisaniin dhiittaa mirga namoomaa biyya Oromiyaa keessatti jiru karaa adda addaa falmuu fi warreen kanarratti hojjetan gargaaruu irratti waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa akka hojjetu dhaamaniiru. Gabaasa dhiyaateef dhaabasaa jira Melbourne Awustiraaliyaa irraa. Dhukkuba kaansarii dhiigaan dhukkubsattee yaalamaa kan turte artist Almaas Tafarraa waggaa 57 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Bara jireenya ishii aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti gahee guddaa kan gumaachaa turte artist Almaas Tafarraa hospitaala poolisii Finfinnee keessatti utuu wal'aanamaa jirtu akka boqotte oduun nu gahee addeessee jira. Bara 1957 Oromiyaa bahaa Harargee lixaa aanaa Doobbaatti kan dhalatte artist Almaas Tafarraa bara jireenya ishii aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa akka gumaachite kanneen ishii beekan ragaa bahu. Akka odeeffannoo argannetti sirni awwaalcha ishee dilbata kaleessaa bitootessa 23 bara 2014 waaree booda sa'aatii 4 irratti magaalaa Harar keessatti raawwate. Dhimma kanarratti gara boodaa qophii addaa ni qabna. Xiyyaara Maaleeshiyaa namoota 239 fudhatee bade barbaaduun itti fufee wayita jirutti abdiin waan tokkotti bahuu dabalaa jira. Haa ta'uutii hanga yoonaatti mallattooleen mul'atan bira hin ga'amne. Humnoota Awustiraaliyaa torban darbe waan galaana keessatti arganne jedhan bira ga'uuf tattaaffii gochaa jiranis sababa haalli qilleensaa rakkisaa ta'een haga yoonaatti wanti argame hin jiru. Humnooti Chaayinaas mallattoolee biraa akka argatan ibsaa jiran. Haga oduu keenya kana dabarsaa jirru kanatti garuu wanti qabatamaan mul'ate hin jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanama qophii hafe waliin tura. Caaltu qaamni kee furfuree garaan si tullaa'uun sababni isaa maali naa himin dhoysini. Yaa abbaa badiin toota honga dabarse waa beekeetii miti anuma duraa taate har'aata sofaatuuf qalbii toona haate ijoollummatii yaa'ana galaafate. Bara 1957 Oromiyaa ba'aa Harargee lixaa aanaa Doobbaa keessatti mucaan xiqqoo tokko addunyaa kanatti dhufte. Gaaf sana warri ishii akkuma nama kamuu ilmoo argachuu isaaniitti gammadanii ililchan. Uumaa isaaniillee akka aadaatti galateeffatan. Ilmoo dhalachuun warraafis sabaafis gammachuudha. Ilmoo keessaa immoo hundi warras sabas hin gammachiisan ta'a. Almaas Tafarraa garuu seenaa sanaan duubaa qabdi. Bara 1957 kan dhalatte aartist Almaas Tafarraa aadaa Oromoo keessatti guddattee aadaa Oromoo beeksisuufis dirqama lammummaa fudhattee gadi ba'uu galte. Yeroo dukkanaa san yeroo afaan Oromoo akka sabqunnamtiitti hin baane labsiidhaan dhorkame san keessa
jaalala addaa muuziqaarraa horatte. Akkanaanis seexaa addaatiin dirqama ambaasaadarummaa aadaa Oromoo fudhattee amna aartiitti seente. Sirbi duraa kan inni itti inni jedhe. Ililleerummaanaan urgaa karaana durii wal jaalannaa maa walirraanfannaa jiinin baanee jettaa maana gubbaa gahe jiinin baanee jettaa maana gubbaa gahe waan ayyadduu jetta bonaa kan hin baduube. Yeroo sanitti ijoollummaatti ni taphanna sirbanni jaaladha kana maatis hoggaan dhageenyuma wallisaa. Sanumaatu gamana nafiti. Bara jireenya ishii aartii Oromoo waliin wal fuutee hojii muuziqaa waliin amna jireenyaatti fufte. Haa ta'uti hojiin aartii Oromoo dagaagsuu kun barsan keessatti hunda kan gammachiisuun turre. Sababa kanaanis hojii ishii haga dhabuutti geessee jirti. Yeroo lubbuun turteetti gaaffiif deebii miidiyaa tokko waliin goote irrattis eela sana akkanaan yaadatte. Sirbi sana maal jaa hogguu sun gaana jaalatanii guduraa ta'e nagaa booduma na jibbane. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Gariin hogguu sibiraa qofa yaadaan sifiraa. Duyda galee yommuu fagaatu sibiraa. Duubaa koobaa simmichiraan gartuu firraa. Ana antii kee fakkaatee si dhufaa. Si waraanaa laaltuun gartuun qabu gaafaa. Yoo waa'eelummaa si fangafaa. Laayidaa kamtu daana fuufaa. Summisi iddaa akka bofaa. Almaaz Tafarraa hojii muuziqaa garaa guutuudhaan fudhattee aablee guddaadhaan hojjechaa akka turte kanneen ishii waliin turan ragaadha. Artistoota Oromoo keessaa artist Ilfinash Qannoo akkanaan hojii ishii yaadatti. Almaaz Tafarraa artistii seena qabeettii turte. An aadaa mul'iftuu kan eenyummaa ishee ibsituu kan eenyummaa ilmaan Oromoo ibsitu turte Almaaz Tafarraa gaa hundumtuu beeka. Artistoota Oromoo keessaa artist Kadir Se'id akkanaan hojii Almaaz Tafarraa yaadatu. Sagaleen Almaaz Tafarraadha. Sagalee hin quufamne sirbitoota dubartoota keessaa namoota hangafoota qabnu keessaa tokko hedduu Almaaz akkin itti beekuu fi akkin itti yaadadhu waan itti kennan yeedaloo yoonii fi yeedaloo dalaydee itti kennite akkuma teephiitti akkuma sanitti nama qabatu Almaaz akkin itti yaadadhu nama faxina ta'uusidha. Nama yaa addee kiyya namoo hundaanuu yaa addee kiyya nama jiru seenaa duriirraa wanni isii itti yaadadhu irraa waan tokko guddaan kanaa jechuudha. Kanneen Almaaz waliin hojjetan marti kan dhugaa ba'an Almaaz nama onneerraa muuziqaa jaalattu kan wallee fi yeedalootti kenname battalatti qabattee mul'istu ta'uu ishiitiin. Artist Kadir Seedis akkanaan hojii fi dandeettii artist Almaaz Tafarraa yaadata. Namoota irraan tana sagaleedhaan aadaa kana tajaajilaa ture keessaa irraan tana namni dhabne tokko Almaazi akka Oromootitti bara san keessatti immoo dubartiin Oromoodhaa sirbaaf baay'inaan qabanii isiidhaa fi halluu daawwee Ilfinash Qannooti akka dubartiitti namni ogummaa sirbaa kana keessaa harka qabu. Nama waan isiin irratti dhama'aa turte kanaa fi umrii isii irra fixxe kana ijoollee dhammaattis ammas kaatee isii fakkii godhachuudhaan akka waan hidhatanii ka'aniitiin itti fakkaata akkasiin nan mul'ata. Aadaan irraan tana bareedaadha. Sirba ishii duraa bara 1983 kaasettaan baafte keessattis aadaa Oromoof muuziqaa Oromoof dhaabbachuu ishii ifatti mul'iste. An hogguu sibiina ala hajuu kaaseeta kiyya kaduraate. Ni dullaa nammallee ni dullaa. Nimona nammallee nimona diinaa laaqeessa firraa dhaabamsiifna ammallee nimona. Akkuma artistoota Oromoo biroo artist Almaaz Tafarraas bu'aa bayii jireenyaa ulfaataa keessa dabarte. Bara ulfaataa sana keessa hojjetaniitti milkaa'uu dhabuun jiruuf jireenya harkarraa afaanitti ta'uun seenaa wal fakkaataa artistoota Oromoo qabanidha. Kun immoo irra guddaan haala jireenya biyya keenyaa dhuunfatee jirurraa kan madde waan ta'eef hiree saba keenya maraa ta'eetu hoggayyuu himama.
kaasee sattamattamii lubbuu keenya gurgurree lubbuu nuti gabaarra oolchinu Guraageetitti maayii ba'a Habashaatitti maayii ba'a nuti akka illee argannu nuti waan sana dhiisuudhaaf nu keessa jira waan sun nu keessa ba'uu qaba samatti achi ba'uu qaba kan jedhu duwwaa yaadna malee kiisii keenya guddifannee garaa keenya guddifanna kan jedhuun hin yaadnu silaa dafnee dhaabna turre hanga dhumaatti uummata biraan lubbuu geenyu garuu Habashaatu maayii nutti ba'a egaa yoo fedhe kunis qabsoodha uummanni keenya rakkina keessa jira. Dhiibbaa qabsootirra jira, dhiibbaa alagaatirra jira, gaafachuun nama rakkisaa gara fuulduraatti garuu adaraa waan kana artistoota keenya qabachuu, tajaajiluu, fayyaa tutuun du'iin tajaajiluu, ergi du'e booddee gaamaan wanti nama walii godhan hin jiru, duunaan du'eera. Dhugaadha. Biyya akka Oromiyaa alagaan qabamtee aadaa fi afaan saba Oromoo gadi qabamee fi moggaafame keessatti afaan Oromoo ittiin sirbanii faayidaa argachuu dhiisii lubbuun jiraachuunuu hin danda'amu yoo tarii hiree ta'e malee. Qoranna jaanii sa'a 11tti mana murtii nu dabani sa'a 11 na yaamanii sa'a 12 ari'amte naan jedhan. Weellistoonni Oromoo hedduun afaan Oromoo waan sirbaniif ajjeefamaniiru. Kaan immoo biyya abbaa isaaniirraa ari'atamaniiru. Ilmaan Oromoo hedduun aadaa Oromoof waan dhaabbataniif wareegamaniiru. Weellistoota Oromoo kanneen akka Almaas Tafarraa fa'aas gootota dhibdeef rakkoo guyyuuf otoo hin jilbeeffatiin aadaa fi afaan Oromoof waardiyyummaa isaanii ifatti mirkaneessani. Seenaan immoo yaadatamuu qaba. Seenaadhuma isheellee dhalootaaf akka dabarsitaniif hin gaafadha. Egaa du'arraa namni wal hambisuu hin danda'u gara fuulduraatti adaraa artistoota hundumaayyuu qunnamaati bakka isaan jiran gaafadhaa ergi sokkee booddee nama gaddisiisa. Akka seenaa artistoota Oromoo keessaa hubatamutti artist Almaas Tafarraa miseensa baandii Afran Qalloo keessatti warreen gurmaa'anii ogummaa artistummaa isaaniin dantaa Oromoo guddisan keessaa tokko turte. Sagaleen Almaas Tafarraadha. Sagalee hin quufamne. Sirbitoota dubartoota keessaa namoota hangafoota qabnu keessaa tokko hedduu Almaaz akkin itti beekuu fi akkin itti yaadadhu waan itti kennan yeedaloo yoonii fi yeedaloo dalaydee itti kennite akkuma teephiitti nama wattuma sanitti nama qabatu Almaaz akkin itti yaadadhu nama faxina ta'uusidha nama koflaa nama yaa addee kiyya namoo hundaanuu yaa addee kiyya nama jiru seenaa duriirraa wanni isii itti yaadadhu irraa waan tokko guddaan kanaa jechuudha. Kana malees sirboota artist Almaas Tafarraa sirboota yeroo fi barri ittiin darbine kan dhalootatti barayyuu yaadatamaa jiraatani. Hedduu egaatu dhiibbaa fi hacuuccama nagaan irra jiru ukkaamsaan afaan Oromoo aadaa Oromoo utuu jiru. Dhiphannee bakkatti isheenis Harargee keessa turte ani Finfinneen ture duraanii anis biyya Oromiyaan ture isheen baha Oromiyaa turte bakkatti saffacaanee artistoonni hedduun rakkachaa akka turree fi dhiitamaa akka turre ukkaamamaa akka turre beekamaadha kanuma keessatti tattaafannee garuu isheenis Almaas Tafarraa ta'uu ishee ibsitee anis Ilfinesh Qannoo ta'uu koo beekamtoonni ilmaan Oromoo har'a gurguddoon artistoonni kun hundumti keenya. Rakkinuma kana keessa darbine adda nageenye utuma rakkannuu kunoo gara biyyootti deebine hedduu gaddisiisaadha. Almaas Tafarraa baay'ee artistii cimtuu artistii qoomni ishee namatti tolu baay'ee seenaa qabdi Almaas Tafarraa seenaa aadaa ilmaan Oromoo keessatti. Qorannoon naannoo jireenya Almaas Tafarraa irratti goone akka ibsutti artist Almaas Tafarraa hojii boonsaa aartii Oromoo keessatti gara waggoota 40f dalagdeen fakkeenya sabboonummaa, gootummaa fi qabsaa'ummaa Oromoo taatee jirti. Fakkeenyummaa kanaanis dhaloota aadaa, afaan, seenaa fi eenyummaa Oromoo guddisuuf fedhii qaban biratti leellifamaa akka jiraattu mamiin hin jiru. Maqaan ishiis, hojiin ishiis dhalootatti akkanaan ni yaadatama. Kana malees hojii boonsaa yeroo hamtuuf sodaachisaa keessa ifatti baatee dalagdeen galmee sabboontotaaf gootota Oromoo Oromummaa jiraachisan keessatti akka galmeeffamu shakkiin hin jiru. Artist Almaaz bara 2014 keessa hedduu waan dhukkubsatteef mana yaalaatti deddeebi'aa turte. Yeroo sana keessatti birmannaan sabboontota Oromoo biyyoota garaa garaarraa tinnisa guddaa ta'eefii ture.
Deeggarsa uummataa kanaanis Hararirraa Finfinneetti deddeebitee wal'aansa adda addaa fudhachaa turte. Haa ta'uti namuu guyyaa jedhametti du'a jalaa waan hin oolleef bitootessa 22 2004 dhalattee waggaa 57tti addunyaa kanarraa darbite. Sirni awwaalcha ishii bakka firooti ishii mararfattoonnii fi leellistoonni ishii argamanitti dilbata kaleessaa bitootessa 23 2014 waaree booda saatii 4 irratti magaalaa Harar keessatti raawwatee jira. Har'a Artist Almaaz Tafarraa nu wajjin hin jirtu. Hojiin ishii boonsaa sun garuu seenaa Oromoo keessatti bara baraan dhaloota dhalootatti faarfamaa jiraata. Dhalooti Oromoo egerees akkuma dhaloota Oromoo kaleessaa seenaa abbaasaa tiksaa, aadaa abbaasaa tiksaa, seenaa dhaloota egeree tolchuurrattis jabaatee akka hojjetu mamiin hin jiru. Akkuma yeroo du'a walii boo'anis otoo lubbuun jiraatanii wal yaadachuuf wal ijaaruu wal jajjabeessuunis gaaffii fi dhaamsa yerooti. Almaaz Tafarraa lubbuu ishee rabbaa maaruun jedha. Ani kanatti aansee kanan jedhu adaraa yaa Oromoo ergi duunee booddee nuun boo'inaa utuu jirruu nu yaadadhaa utuu jirruu nu gargaaraa utuu jirruu nu dirmadhaa utuu jirruu fayyaa keenya nu tajaajilaa ergi duunee booddee namni gatiin qabu hin dhaga'ummaa isheen boonu kanan beektu isheen ta'un akka xiyyinu kan hin beektu duute utuu rakkattu duute kan dhaga'utti kanaaf yaa Oromoo bakka jirrutti walaa gaafannu dhukkubsataa keessan gaafadhaa artistoota keessan tajaajilaa hordofaan isiniin jedha uummata Oromootiin. Seenaan Almaaz Tafarraas aadaa muuziqaa Oromoo keessatti akkanaan yaadatamaa jiraata. Qabsoon teenya ganaa bara malleen dulla hamma dhaabamsiifnu way wallaalaa fi beela way wallaalaa fi beela. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata. Kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati. Qalbii yookaan hamlee of cabsuun balaa inni fiduu fi dhibee furmaata kanaa akkasumas qabiyyee fayyaa ilaalchiseeti mata dureen har'aa. Akka nu caqastan isin affeeraa muuziqaa kanaan itti ceena. Qalbii yookaan hamlee jabaa qabaachuu fi dhiisuu akkuma abbaan ofitti himedha jedhama. Fakkeenyaaf ani waan danda'u jedhanii gad of qabuun qalbii of cabsuu ta'a. Yeroo baay'ee namoonni qalbii ofii of cabsan gammachuun itti hir'ata. Deebii ammoo ofirratti amantaa dhabu. Waan hojjetanis ittiin quufan. Qalbii cabuun ammoo daafirummaa fi akkasumas sababa malee waa hunda sodaachuu fi dhibee sammuu garagaraatti nama geessa. Yeroo hunda waan gaarii hojjetan jejachuurra of xiqqeessuu, hojii ofii tuffachuu, hojii ofii akka inni aayinaa mishaa hin qabnetti of ilaaluu, of ceephaa'uun kun hundi mallattoolee qalbii cabuuti akka qorannoon adda addaa agarsiisutti. Namni tokko yoo qalbiidhaa cabe ofiif jireenya jeeqamaa keessa jiraata. Hariiroo maatiitu laafa. Hojiis ta'e barnootatti laafuu fida. Namni qalbiin cabe tokko nama wajjin hariiroo uummachuurraa fagaata. Sababiin isaas namootaan wal arganii yoo haasawan tarii waliin dubbatanii amanee amansiisuun ni dhiba. Yeroo baay'ee qalbiin cabe waan haaraa tokko yaaluurraa sodaa qabaata.
rakkoo keessa darbuufis ofirratti amantaa dhaba. haa ta'u malee sababoota qalbii cabuu fidan keessaa beektonni yommuu himan kan akka jireenya gammachuu hin qabne dhiibuu, maatii keessaa waliigalteen dhibuu, barnootaa fi hojii irratti hamlee jabaan hojjechuu dadhabuu, dhibee dhukkuba adda addaa fi akkasumas ijoollummaarraa eegalee jireenya gammachiisaa hin taaneen guddachuu fi kan kana fakkaatan irraatii jedhu. Dhibee qalbii cabuutti furmaata gochuuf utuu fagaatee mallattoolee armaa olitti tuqne hin agarsiisin ogeessa fayyaa ofii waliin dubbachuu feesisa. Qalbiin ofii cabuu fi waaraa ta'uu akkaataa abbaan itti of ilaalu yookaan of kaa'uu fi jireenya yookaan bu'aa ba'ii namuu umurii ofii keessatti keessa darbe irratti rarra'a. Qalbii ofii waaraa gochuuf yookaan ol kaasuuf ani homaa waan faayidaa qabu hin dalagne jedhanii ofitti himuurra waan mishaa ofitti himuu barbaachisa. Rakkoo kanarra aanuufis gorsi biraa maatii yookaan jireenya ofii kan namoota biroon dorgomsiisuurraa of qusachuudha. Namni kamuu akka adda addaatti uumame, akka adda addaatti jiraatas, namuu mata mataatti mirgaaf dirqama jireenya kan ofii akka qabu beekuu feesisa. Waan gaarii hojjette hin awwaalin, garuu jajadhu, caalaa hojjechuufis tattaafadhu. Kennaa addaa ofii keetii qabduuf gatii itti kenni, akka warqeetti ilaalladhu. Yaaddoof dhiphinaan of miidhurra waan bu'aa qabu wayitti eda'amu hojjechuun sammuu ofii boqonnaa kennuufiin yeroo hunda gaabbii keessa deddeebi'uurraa nama oolcha. Waan darbe duukaa yeelalluurraa of tiksi, kan darberra kan dhufutu caala. Egeree jireenya boruuf waan gaarii hojjedhu. Dhibee qalbii cabuu fi hamlee dhabuurraa rakkata kan jedhamu namni waa hojjechuuf humna laafuu yookiin hojii yookiin barnootas ta'e waan duratti hojjetutti hamlee dhabee boodatti deebi'u, utuu itti fufuu barbaaduu fuulduratti deemuu fedhu garuu mogoleen bu'uu, utuu hin hojjenne ofumaa taa'ee of kumatuu fi of gatuufaati. Rakkoon kun karaan itti furamuu danda'u kan biraan hiriyaa amanan waliin dubbachuun fala itti barbaadu. Warreen ogummaa nama jajjabeessuuf deebisanii daandii jireenyaarra nama buusuu danda'an waliin mari'achuudha. Kun akkanaan utuu jiru fayyaa jechuunoo maali yoo jenne fayyaan waa 3-4 caalaa of keessaa qaba. Fayyaa jechuun dhukkubsachuu dhiisuu yookaan dhukkubni namarraa fagaachuu jechuu qofa miti. Namni tokko qaamaa fi qalbiin hamleen hariiroo ollaa fi maatii akkasumas hawaasa bal'aa waliin qabaatan hunda dabala. Jireenyi namuu keessa darbu gammachuu fi bu'aa ba'iin garaagaraa jireenya namaa miidhagsuu fi miidhuu keessatti ga'ee guddaa qabaata. Fayyaa guutuu qabaachuuf wanneen feesisan keessaa hagi tokko maatii ofii keessatti hariiroo gaarii qabaachuu, hiriyoota qabaachuu, sochii qaamaa garaagaraa keessatti hirmaannaa gochuu, nyaata fayyaalessaan sooramuu, hamlee qabaachuu fi kooti kan jedhan qabaachuu yookiin sense of belonging, akkasumas galii qabaachuu fi bakkaan ga'uuf gahaatti hojjechuuf kan kana fakkaatan. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa hawaasaa kanarraa asuma irratti raawwata.